Ashama akkam jirtu nagaa keessanii jira nagaa godha galata waaqayyoo siniin jedha warroonni TikTok kiyya jalatti argamtan foldarii kiyya taatan hundi keessanuu adaraa keessan share naa godha copy link naa godha namoota baay'ee biraan nagaa jechuudha maaliif siniin jedha seeta oromoo ko wanti nan akkana siniin jedhu barbaadeef micayyoon tokko buleetti keenya akka nama kamiyyuu xaarradhee jiru kiyya fooyyessa yookaan immoo warra kiyyaaf hin dabarsate akkuma nama kamiyyuu gara biyya ormaatitti imaltee turte eessa biyya Joordaan jechuudha micayyoon tuni dhalattu Arsii aanaa Balee Gasgaar keessatti dhalatte jechuudha dhalattu aanaa Arsii Balee Gasgaar ganda lamatti Issawaatti micayyoon kun kan dhalatte maqaan isheetis Alamtuu Mukonnin Daanyee jedhamti jechuudha ammaaf iddoon ishiin jirtu biyya Joordaan keessa jirti jechuudha biyya Joordaan keessatti baay'ee dararamaa jirti jechuudha micayyoon kun baay'ee dhiphatte baay'ee bu'aa jirti jechuudha Maalif namittiin bira galtee baay'ee shi dararaa jirti baay'ee shi boochisaa jirti akkasumas namichis halbeenatti fudhatee halbeedhaan na doorsisa maaloo biiroo nageessi maaloo jenna afaan kee walitti qabisi najjees halbee kana nasi waraana naan jedhe halbeenatti fudhatee na arga jetti yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf na dabaddabaa jira turanii amma immoo abaasayyuu bakka nafsee kiyya of sadaachan jira yoon gadi ba'ee garan deemu dhabe jettee mucayyoon kun baay'ee bu'aa jirti jechuudha mucayyoon footoshaat jalatti argitan kuni baay'ee imimmaan ishii gadi neexxee bu'aa jirti akka waan waa keessa teechaa haasoftuuti mucayyoo tuni sagaleen ishiitillee baay'ee natti hin dhufu imimmaan ishii malee mucayyoo kana sirriitti hin beeka warra ishii sirriitti hin beeka sababa saniin maaloo waan sababa duraan na dubbistuuf har'a natti iyyite kaleessu malee kaleessarra na jammarte garuu ani immoo illaallee ture har'a garuu hoon laalu baay'ee bu'aa jirti mucayyoo kana nu lubbuu ishii haa baraarru mucayyoo kana haa gargaarru oromoo koo adaraa keessan namni akkuma ishii biyya ormaa jirtan share copy link godhaatoo warroota Joordaan ijoollee Joordaan kan waan kana gargaaruu danda'an biraan naagaa share naa godha adaraa keessan adaraa waaqa oromoo imimmaa mucayyoo kanaan lubbuu mucayyoo kanaa haa baraarru warri ishii quban qabu mucayyoon kun baay'ee bu'aa jirti baay'ee imimmaan ishii gadi naqaa jirti na ajjeesuuf jettee garan itti deemu wallaalee biiroon irraan dhufe hin beeku lakkoofsa isaaniitis hin beeku maaloo jettee maaloo oromootti na ayyettee natti bu'aa jirti mucayyoon suura irratti argitan kun adaraa keessan Koppilingi godhaatoo ijoolleen Joordaan keessatti iqaamaa qabaatanii wanta kana gargaaruu dandeechan keessan na dubbisa adaraa rabbi adaraa waaqa oromoo adaraa uumaa oromoo adaraa isiniin jechaa jira oromoo kun wal gargaaruun amala keenya Hay carraa shamarran biyya arabaa jirru maaliif ta'e garuu carraan keenya yeroo hunda keenya boo'icha yeroo hunda tumamna yeroo hunda ajjeefamna obboleettiin keenya kunii Micayyoon suuraa ishee viidiyoo ammaa irratti agartanii akkuma anaa akkuma si'ii biyya ormaa dhuftee osoo dalagattee maatii kiyyaan jijjiiraa ofis jijjiira jettee biyyaa baate. Micayyoon kun kan jirtu biyya Joordoon jirti. Micayyoon kun erga guyyaa gaafa dhufteeti guyyaa takka siqaayii malee guyyaa takka boqonnaa argattee hin beektu. Amma ittuu duraanis na tumuu na dabaddabuu lubbuuti yaafuu sodaadhee baay'ee albeedhaan areebaa namtichillee albeen areebaa neetinillee na tumti maaloo oromoo koona dhaqqabaayii jetti amma naagamtee lubbuuti yaaf lubbumati yaaf na dhaqqabaayii jetti obboleettiin keenya tokko ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo sin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti obboleettiin keenya isinitti himtee micayyoon kun dhugaa dubbachuuf dararaa hedduu keessa jirti jettee baay'ee bu'aa jirti akkuma suuraa irratti agartanii hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru tokkoffaa irratti wanti kun biiroo rakkina biirooti tokkoffaa irratti jechuudha biiroon keenya gaafa ijoolleen keenya itti bilbilatan jalaan kaasan akkasuma immoo ijoollee keenya kan akkana gochaa jiru warri biiroo kun yookiin immoo imbaasiin keenya karooran ijoollee kana sirreessaa namoota achii fidan kana seera hordofaa hin jiru sababa saniif ijoolleen keenya yeroo baay'ee dararamu maaliif amma fakkeenya yoo ijoolleen biirootti bilbilattee biiroon eecha dhaxxabe jedhu yeroo achumatti achitti madaamiidhaan dararsiisu jechuudha bakka ishiin ajjeeftee jiraachistee waan feete goote namni ishii gaafatu hin jiru jechuudha ijoollee keenya yeroo baay'ee kan dararamaa jiran kan miidhaa garaagaraa irraan gahaa jirtu madaamiin sababa kanaafi jechuudha egaa hedduu takka nama gaddisiisaa oromoo kooyii adaraa keessan obboleettiin keenya kunii haati fi abbaan ishii
hedduu rarra'aa jiru rakkatu akkuma beektanii garaa haadha fi abbaa akka nama ta'u keessattuu haadha nama deechee garaan ishee akka ta'u hin beektanii mucayyoon kun akkuma ana haate akkuma siinnan dalagadheetti malee har'a dararaa kanatu narragaa waan kan narragaa jetteeti muti. Yaa haa ta'uti kaaya guyyaan namaa hin kenna gizee tokko carraa ofiitis guyyaanis namaa kenna. Mucayyoon kun erga dararamte immoo mucayyoo kana lubbuu ishee baraaruu qabna. Adaraa keessa viidiyoota kana sheerii godhaati. Keessattuu ijoolleen joordoon jirta mucayyoo kana gargaarate lubbuu ishee baraaraa. Ijoollee baay'eedha joordoon kana keessatti illee soodii fi kan akka joordoon ijoollee keenya fixaaru hin jiru. Kanaaf adaraa keessan viidiyoota kana sheerii godhaati bakka dhimmi ilaalatu biraan gahaay keenya hin dhumu wanti Oromoo keenya keessattuu ijoollee shamarran biyya Arabaa irra gahu hin dhumu jechuudha. Maaliif rakkinni keenya isa biiroodha rakkinni keenya warra imbaasitti kan rakkoo guddaa qabu dallaalaa asitti fidee ijoollee keenya arraaggafe har'a madaamii irratti caffarti irratti dhiyeessisti jechuudha. Akka barbaadetti waan fe'aniin doorsisu jechuudha. Osoo har'a imbaasiin keenya har'a nuu dubbate imbaasiin keenya har'a yookiin lammii kiyya jedhee nuuf mirmate ta'e har'a alagaan irratti roorsisu alagaan akka shunkurtiitti ijoollee keenya muru jechuudha. Maaliif namni gaafa balleessitallee seeran gaafatamta malee uleen antumamtee yookiin dararamtee yookiin albeen reebamteeti miti jechuudha. Garuu yoo waan balleessanillee yoo balleessitallee yoo siintaanillee mana qayyarama malee wanti agas diida kana hunda namarratti kaasanii nama ajjeesuudhaaf waan adda addaa namarratti raawwatan jiru jechuudha. Sababa kam irratti raawwatu sababa nuti hordoffii dhabneefi jechuudha. Wanti nu hordofin jiru lammummaa keenya Itoophiyaa himata malee namni nuyi fi akka duune jiraanne keenya nu beeku tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kan ijoolleen keenya dararamaa jirtu Waaqayyoon obboleettii keenya harka diinaa keessaa ishee baasu. Dhugaa baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen Joordaan jirtanii adaraa keessa hundi keessanuu akkatti baanu beenna malee akkatti galluun beennu hundi keenya iyyuu Waaqayyoon wajjin yaa ta'u obboleettii keenya illee Waaqayyoon harka diinaa keessaa ishee haa baasu. Kanaaf wal gargaaraa Oromoo kiyyaa akkuma viidiyoota argartanii wal gargaaraa homaa rakkoon qabu sheerii yoo gootan namni tokko lama argee mucayyoo kana gargaaruu danda'a mucayyoo kana du'a jalaa baraaruu danda'anii jechuudha hin beektanii waan isaan nama godhan hin beektanii jechuudha. Biyya ormaa immoo dukkana maaliif sitti dukkana har'a mucayyoon tuni odoo gara baatee baddeellee kara deemtu hin beektu jechuudha qilleensa irratti hafti yookiin poolisuma qabee hidhamale jechuudha sinii galee. Kanaaf biyya ormaa namatti dukkana waan ta'eef numatu waliif mirmata waan ta'eef adaraa keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtan hundi keessanuu qimamochiin akka kooti sagalee ta'aa fi adaraa keessa sagalee waliif ta'aa ijoollee walirraa miidiyaa xiqqoon qaba jetteen tuffatanii obboleettii koo miidiyaa xiqqoon qaba jetteen tuffataniiti sagalee waliif ta'aa boru sirras waan gahuun beektu waan ta'eef obboleettii keeti har'a biyya ormaatti dararamaa jirtu obboleettuma teenya jechuudha. Sinii galee obboleettii jechuun kan tiruu tokko qofa boraafatan qofaa miti sinii galee. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan hundi keessanuu sheerii walii godhaa. Obboleettii keenya kana du'a jalaa baraaraa osoo ishii taatee reeffa ishii galchuudhaaf hin taane jiraa ishii galchuutu irra bareedaadha. Yoo hin danda'amne karaa maatii ishii haa galtu adaraa keessan keessattuu ijoolleen Joordoon jirtan gargaaraa adaraa keessan obboloota koo viidiyoota akkanaa kana irratti hojjedhaati. Wal gargaaraa yoo nuti wal gargaarre boru atis waan irra geessuun beektu jechuudha. Lammeetu lammiif mirmataasanii waliin mirmadhaa keessattuu shamarran qimamochiin mana madaamii jirtan waliif iyyadhaa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Obboleettii keenyallee Waaqayyoo harka diinaa keessaa ishee baasu. Hedduu nama gaddisiisaa adaraa keessan of eeggadhaa biiroo irraan deemtanillee eeggadhaa. Biiroon tokko baay'ee ijoollee keenya gurguratanii waan garagaraatti saaxilaachaa jiru waan ta'eef warroonni biyya alaa deemaa jirtanillee of eeggannoo guddaa godhaa. Karaa irraan deemtan namarraan deemtan abbaa irraan deemtan sirriitti beekachuu qabdanii biyya deemtanillee sirriitti beekachuu qabdan isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Kanaaf obboleettii keenyas Waaqayyoon immoo harka diinaa keessaa ishee haa baasu. Hanga danda'ametti sagalee walii ta'a adaraa keessan wal biran darbinaa yoo viidiyoo akkanaa agartan miidiyuma qabdu irratti obboleettii koo poostii godhi rakkoo hin qabu. Maaliif namni tokko argee gargaaruu danda'a mucayyoo kana namni tokko argee lubbuu ishii baraaruu danda'a waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan isin jechuu jaaladha. Akkasuma warroonni mana kanaaf immoo haarawwataa subscribe gochuun maamila keenya ta'a warra artis galatuuma ulfaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Akkasuma obboleettii keenyas Waaqayyo harka diinaa keessaa ishee haa baasu. Hundi keessanuu viidiyoo kana yoo namni dhuguma namaaf quuqamte ta'e laayikii sheerii gochuudhaan akka namoota bira gahan taasisaa isiniin jedha. Walaa gargaarru
Oromoo koo waliif sagalee haa taanu isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha.